Har'a hiree weelluu keenyaa dhaggeeffatamuu dhabee hirrataa jiru nagabnus dhaloonni jechoota keenya tokko tokkoon hiika barbaadee xiinxalu ni dhufa. Abdii Qophee yookaan Abdii Muhammad obboleeyyummaan namaa akka waan hundee duroomaa yaa obboleessa kodhamnaan na lagattee na deessuun kee maaluma. Obboleeyyummaan namaa akka waan hundee duroomaa yaa obboleessa koo namnaan na lagattee na deessuun kee maaluma. Barreessaa gaazexeessaa fi yeedaleessaa barsiisaa birbirsa aartii fi hayyuu falaasama aartii Oromoo. Qaraaf qarsa ta'uun erga of hubattee booda akka Abdii Qophee. Gadameessa sammuu isaa keessaa dandeettii isaa ciniinnatee hojii namni kamiyyuu hiixatee qaqqabuuf dhimmu aartiidhaan gudunfee dhalootaaf nama fannisee darbeedha. Akkuma qote bulaan tokko sanyii facaasu erga facaasee sanyii dhaabe sana kunuunsee firii isaa irraa eeggatu abdiin dhiira lafti baddaa Harargee biqilchinaan inni immoo erga gara dachee kanaa dhufee kennaa isaa barbaaduu hin dhiisne. Oromiyaa naannee ilmaan ishee ofitti waamee gitaara kirrii kuchisiisee maseenqoo itillee ursiisee walitti dachaasee lafa dhiichisiisee awwaaras kaasisee yeedaloo taasisee akka haara ixaanaa foolii aartii Oromoo funyaaniin suufsise gurraan nu dhageessise biyyaan nu beeksise. Wanti illaan seentee keessa balleessitee darbuu malee lamuu hin toltu deebitee. Wanni illaan seentee abibeessitee darbuu malee lamuu hin toltu deebitee. Gadameessi yaada Oromoo dudde Oromiyaa kana gubbaatti dhiira dhiirolee hedduu oomishaa ture. Arras itti jira. Hojiin namoota gaarii gaaddisa dhalootaa ta'uun cinatti ijaaf qarsa saba guddaa kanaa ta'ee xurree sabboonummaa tarkaanfachiisee hedduutu du'aan dudda nutti gale. Seenaa dhaloota aartii Oromoo yeroo yaadannuu fi kaafnu abbaa dagachuu bira dabarree hoggaa diqaalessinee himnu irra geenyee jirra. Kanas ta'ee sana ulfii aartii Oromoo fagoo ta'us yeroo isaa eeggatee hadhaadhiyamtee kan turte gadameessa sammuu Abdii Muhammad Yuusuf yookaan Qophee keessatti. Leelleeyaa 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 yaboontu magaallee. Leellee walla sirraan tolchuu leellee kooka sirraallasa leellee walla sirraan tolchuu leellee kooka sirraallasa leellee waan akka jaalalaa leellee garra namaa dosa leellee 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 dandeettii fi beekumsi sabboonummaa fi sa'oo dhalootaaf qabaachuu Abdii Qophee ibsuuf jechoonni namatti hanqatu. Haa ta'u malee hanga inni hojjete irraa haga tokko wal barsiisna. Seenaa baruu warri barbaaddan chaanaalii keenya subscribe, like, hiriyoota keessaniif share gochuun nu cina dhaabbadhaa nu hordofaa. Birbirsa aartii, barsiisaa weelluu fi qabsoo bilisummaa Abdiin kaleessa qofa abdii kan jedhame osoo hin taane goota hojiin isaa abdii dhaloota har'aa fi boruu ta'ee itti fufaa jirudha. Seenaa dhaloota aartii Oromoo fi aartistoota jajjaboo keessaa Abdii Qophee maqaa dha'uu dhabuun akka nama heera uumaa kanaa jalliseeti. Aartii Oromoo kanaaf akka shaamaa baqee dukkana ibsuutti aartii kanaaf coba sammuu isaa walitti kuusuun akka galaana Hawaash osoo hin beekin irra dhangalaase. Hedduu cunqurfame wahayyutu dhabe nama gara muree maltu dhaaba qabee gada jujee maltu dhaaba qabee sawwiligee abdii dhabee. Booroo alagaan naalamte keessatti aartii Oromoo kana dhale.
Abdii Qopheen ogeessa walaloof gitaaraa ta'uu isaa gaafa hubatu nama waa'ee addunyaa kanaa waggaa 1000 fuulduratti hafte keessatti Oromiyaa fi jiruu Oromoo daawwachuu qofa miti dhaloota daawwachiisedha. Addunyaan Oromoon akka sabaatti keessa jiraatu cubbamtuu fi haguugduu taate malee Abdii Qopheen nama cimaa fi ayyaanni isaa addunyaa kana irratti dhiibbaa uumu kan jaarraa kanaa keessa dhalatee osoo hin beekamin jaarruma kana keessa ammeenyaa fi hadhaa roorroo akka saba Oromootti nurratti deemaa jiru keessatti nama dhabnedha. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara yaa hidhannoo zinaara ati dhufin atu dhufee si laala yaa hiriyoo halaala. Abdii Qopheen dandeettii fi beekumsa qabuun namaan dhiyeessuun dhaloota boruu dhoosuu kan hubate gumaacha walaloo isaatiin namoonni hedduun dhalootaaf akka gaaddisa ta'u godhuu keessatti dhiira hiriyyaa hin qabneen. Osoo ofii lallabin isa lallabu boocee guca isaatiin tartiibessee nama aartiin ibsedha. Maal himanii gaafa yaadaan dhibamaniin eegale hangafa isaa kan ture Dooktara kabajaa Aartistii Harii Biraatti kennuun kan jalqabe. Maal jedhanii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii. Aartii isaatiin adamaaruun laga ijaajjiitti luqqisee shanan gibeet michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa. Mustafaa Harawweef bilbilee heloo yoo jiruun jiraattee gaaf tokko sin argaa amma silkiidhaan waanaan haasayi takkaa. Numa deema guyyaan numa deemaa yaa bareedduu jechishee kadammaa. Numa deemaa guyyaan numa deemaa yaa bareedduu jechisi kadeemaa. Tiya fidee rabbiin haa abeeku an hammansi arguu eefin beeku.
abbaa maccaa gaara mul'ataatti harkise. Namni dhugaadhaa kamii akeektuu naaf himii addaan wallaalee madaalee naan gallee. Namni dhugaadhaa kamii akeektuu naaf himii addaan wallaalee madaalee naan gallee. Namni dhugaadhaa kamii akeektuu naaf himii addaan wallaalee madaalee naan gallee. Kadir Said kutachiise carcarii obboleessa koo yaa garaa gudee. Obboleessa koo yaa garaa gudee iskannoodhaaf nansi abdadee kaadha gaadhaa fira si godhee kana koo martuu deena si godhee. Gudee tabbaa tokkorraa nurraachuutu as murgine gadaamisa tokko keessa nurraa bookanne gurguutanne bikka keenyaan kooda hiree addaan filanne. Andiishee mul'ata hayyootoo gudee hayyootoo hayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa. Hayyootoo gudee hayyootoo hayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galaata rangee galchuu dhisiyan himeefetoo yoomiin dandaya. Hayyootoo gudee hayyootoo hayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galaata rangee galchuu dhisiyan himeefetoo wayin dandaya. Gaaddisaa Abdullaa yoo waachise utubduu jiruutiyyaa sii abdiin jiruutiyyaa situ abdii lubbuutiyyaa wajjin jireenya tollaa kottu yafaayyootiyaa. Qabitoo kabbadii lixa Oromiyaati saggarsiise. Yaanni koo gama keetii yaanni koo si biraan deebinee yaa jaalallee firaa koo garaan of sadabee duuba maaliin taraa. Ogaran of
Aloo daawwee biyyoo dubbise been shirrii haramayyaa deemnaa doonii yaabbannee wajjin bashannannaa. Usmaayyoon annaannate illiitoo daraaraa yaala istuu lagarraa sidaboo hin fedhuu jedhuraa.